Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee fi aanaa Doobbaatti balaa tiraafikaa mudateen lubbuu namaa fi qabeenyarraa miidhaan ga'uusaa poolisiin beekse. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Mahammad Kadir. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 3 yommuu darbu miidhaa qaamaa cimaa 10 fi miidhaa salphaan 13 qaqqabuusaa qindeessaan nageenya tiraafikaa aanaa Gumbii Bordoddee Saajin Olaanaa Umar Usmaan himaniiru. Balaan cimaan nama hodhanii balaan miidhaa salphaan nama 13 kan du'aa nama 3 walii gala miidhame jechuudha. Ka'umsi balaa kanaa karaan dhiphatuudhaa fi ammas ariitii mobaayilii dubbisuudhaaf shifeerri bakka amma yeroo deemu karaa mobaayilii dubbisa deema yaadaa waan deemuuf kanarratti kan balaa geessaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Doobbaa ganda Gooroo keessatti balaa konkolaataa qaqqabee lubbuun namoota 4 yommuu darbu miidhaa qaamaa cimaa fi qabeenyi birrii miiliyoona 4tti shallagamus manca'uusaa qindeessaan to'attoota nageenya tiraafikaa aanaa Doobbaa Saajin Olaanaa Mu'aaz Naasir dubbataniiru. Makiinaa darbee jiru kanarratti dabruuf osoo yaalaa jiru daandii isaa gadhiisee makiinaa timaamtii irratti itti bu'ee yeroo sun irratti battalumatti nama 4 kan du'e ta'uu isaa dubartii tokkoo fi dhiira 3 waliigala nama 4 jechuu kan du'e. Kana tokko immoo balaa qaamaa cimaa turre nam tokko riifarii kan deeme jechuudha nam tokko. Kana hojii wal qabatee konkolaataan hundinuu kan bade ta'uu isaati toora konkolaataa 2 Azuzii 2 hundinuu daameejii ta'e. Kanarratti tilmaama qabeenyaan waggaa ilaalamu toora miiliyoona 4 kan ta'u kan bade ta'uu isaati. Diviiziniin to'attoota nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Saajin Olaanaa Warqinaa Sarbeessaa balaan gahee suukaneessaa ta'uu eeranii sababni balaa kanaa ariitii humnaa olii fi of eeggannoo gochuu dhabuudhaan kan mudate waan ta'eef konkolaachistoonni ariitii isaanii hir'isuun mallattoo fi dambiilee geejjibaa kabajuun konkolaachisuu akka qaban yaadachiisaniiru. Kunis Ayisuuzii fe'inaa Dirree Dawaa irraa gad dhufaa jiruu fi akkasuma Ayisuuzii Jimaa fe'ee gara Dirree Dawaatti deemaa jiruudhaan kunis bifuma wal fakkaatuun daandii marfata irratti konkolaataan gara Baddeessaa Dirree Dawaa Jimaa fe'ee deemu kun konkolaataa kaan darrabuudhaan balaan kun kan uumame. Sababa kanaan battalumatti lubbuun nama 4 kan darbe ta'uu isaati jechuudha naannoo aanaa Doobbaa irratti.